Sorry, people. Maamit kan Garuu baay'een siyaare beektaa darbeen boqeessa ta'e siyaaruun kun ajaa'iba. odoo na jaalattee ana hiriyaa kee mana kana keessatti kophaa kiyya nagattee deemta. Baala godhanii qabata taanaan deeme bara. Na beeksisuu qabda ka osoo nan beeksisin deemte. Garuu namoonni miti. Maalan nagaa qabatteeti. Kophaa attaallaluu ta'uudha kun naammachuun. Garuu maal ilaalaa jirta? Maalan ilaalaa jetteeti mucaa hiriyaa kiyyaa tokko saboona beektee walii bilbileen beennu naa bilbileen beeku waan isa mudate anuun beeku. Hiriyaati sanatti itti sanamu. Nama walitti kan hin beekamu. Argeen beeku. Garuu meeshaa sagantiis footoo isaa baruun barbaada. Anuu maal si godha anuu kan bareena gubee lafa na kaa'e. Maal si godha? Maal jetteetti waan hin dangoone jiru. Maal bu'aa na barsiisa maal yoo mana hiriyaa keessoo argaa jirti tola. Kan hiriyaa keemiti? Jetteere. Wargaree baay'ee natti. Keessa namaan beektu keessa qabattee namaan laatteedha caalu hundeessa. Maal rakkoo jira moo? Rakkoo isaa todoo beektee na barsiisettu dhiisitu jimaanuu nan argattee too yaaddu beektee namatti kan hin jechu. Mee maaluma kun itti beeksisa to'umsa? Inni olaani kana fakkaata. Gaarii maal jedhuun baay'ee. Bareeda maal godha malkii bichaadha qalbiin qabu sila bara kana keessa immoo dhiirri bara kana malkii malee qalbiin zeeroodha. Rakkoo jira moo? Baay'ee humna kiyyaa olitti humna amma lubbuu kiyya lafa kanarra jiru olitti lubbuun namaa lafarra jiru olitti jechuudha amma isa jaala. Haa waan baatu baay'ee namatti tola. Bakka yeroo biraa waan wayyu bilbilee waamu. Bilbiltee waan gatee bakka ammoo Walamee maal maafaa tokko ciree hojjetee jaallatee bakka. Ani nyaadhu na godhaan jiru. Yoo barbaadde nyaadhu hin hojjedhu si nyaadhu. Ati immoo na gubdaa'e maal naan bilbilu inni na yaadu jechuudha amma kana. Soba ture jaalalli kiyyaaf faaffa. Amma ka'ee bilbiluu filaata. Qanan bilbilaati. Maaluma inni na jedhu dhaga'u. Wah, Mika, sini siapa tahu mas? Dak. Laki. Maal ta'in jedhama maaltu isa fudhateen jedhama. Fayyuma moo? Anamoon ajibbe fayyaan qabanaan hin jedhu bilbilee firmame fayyaa kiyyoomaa rakkoo hin qabanaan hin jedhu. Naa bilbiluu didee waan Mana ya Rabbi. Kena. Bilbil. Kena kau tidak dubat. Itu tadi. Kau tidak dubat. Mana tak seberat itu dubat pasti. Hello. 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 Sudah. Apa sih bilbil? Kilo satu. Amas bilbil dia bisa. Kasu? Hello. Hello, Kashtakam. Naga. Jirta? Jira, maam nagattee badde. Zantin tolleen beektaa siin bilbillee samoota. Akkas nagartaa wajjin qofa. Maalli nagaadha miti nagaami? Nagaadha kamati. Jira maalan taa'e. Si arguun barbaadan dhuftuu man? Nan dhufa.
Yoom natti tola boru wayii dhufuun danda'a. Kottu bakka hiriyaa kiyya tokkonis walis hin barsiisaa si argu malee jettee footoo kee baay'ee jaalattee beekte. Eshi rakkoon qabu. Amma ishee hojii walis hin barsiifata ilaan muzannab jettee bareeddee uffata aadaas ta'u uffata faashina kan ammoo uffattee dhufin immoo saatinoo surree gadi buustee hidhattu kana of eegi. Sirraatan bareedu mucaa Oromoo fakkaadhu nama aadaa beeku safuu fakkaadhu tokkotti ishiin nama akkasii jaalatti. Ati naa rabsiifta ammoo fakkinni kee kana hoggaa hundayyuu akkuma hoggaa kaanii feete. Rakkoon qabu. Fataa hidheen dhufa beekta miti hireetuma. Fataa isirritti kottu akkaan amma. Sore bakka gatti. Hayyee tole. Hayyee nagaa. Hayyee. Wanni jedhe boorinas dhufee. Ati ilaalu waan jedhe ijoollee aadaa nama aadaa jaalatu malee uffata kaan isaa hoggaa kan beektee yeroo tokko surree yoo fedhe asitti hidhata ofii uffata uffatee jaarsa fakkaatee dhufu kana dhiisi jedhee asitti sirrii jettaa isaan uffataa kan akka kinoo jara saniitti kinoo aadaa malee san akkas godhuu barbaada. Ati bareeddee uffata aadaa uffatta ibsi jiru. Maalitti godhan uffata aadaa? Maal uffannaa hojii uffati kanatti wal fakkaatu sana kan uffata lakkooti fakkaanna hojii qabu. Lakkii yookaan immoo ta'u akkas taana fakkina wayii qaba. Ati waan na caala bareeddu ana dhiisee gara keetti deemanni qalbii sararraa waan ta'eef uffaticha wal fakkaatu san nuffan. Kan biraa wayyaare? Ati hiikuma uffata bakka rifeensa koo maal godhu ree? Jeeliin mana jira? Shaamboo fi koondisheerii san fa'a. Koondisheerii ankeesan. Sun xiqqoo gattee qarqara rifeensa kiyyaa kana intinaan godhu akkasiin maru. Maalidhaan bira? Innaa nyaara keenya kan jira. Seeraan nuti dibamalee jira taanaan immoo namni isa gubaa qoy. Amma seer ananaa tuffachuu isaati immoo maal jedhee baay'ina dhibbachaa ture bakkaani beekte? Sin jaaladha naan jedha afaan. Garuu bisee yaadu bisee xiiqan. Qoshii waan akkana hanqina wayii jira miti. Ati bakka sin jedhin aboo ati dhiira shakkuu qabda. Dhiira sirriitti fattante qoroftee qormaata teestii barsaasanii baasu beektamni ati barattuu giree hin bareedu jette. Bareedina jechuun bareedaa beekumsi jechuun barbaadeetu hin ta'in agas bareedina waan shakkuu qabdu. Ati gireedii meeqa barattee? Kanaafuu akkamitti shakkiin jetta bara kana keessa namni nama shakkiin jedhamu shakkii namaan jedhamu oduu beekte shakkii jedhama. Jira beektaa? Kanaafiyyuu waan argite shakkitee kan murteessaa waliin Shakkuun qaba kennaa baati na jarree. Eessa deemutti immoo? Maal goona mana shaaworii galchina moo? Ilaanuma duratti kun manni maaltu jijjiirama jettee ati Muurritiin kan bareedee kan egaa situ narra caala bareeda kan ani koomii ofii kiyya zanneen bareeda hin jenne malee mana kana hin jenne mana lakki mucaa aannan hojii kan mucaa qalamii dibuu qabne qalamii koornitii kan gosa qalamii biinki isa intinaa godhe mucichaaf hin bilbila silkii isa onaa bahe sooriitti asuma hin deemin hin deemte. Nala bu'ame yoo bilbiluu fi yaa bakka qabee qalamii kan maanaaf maanni barsiisee moo anaan mangisti dhasi mangisti ta'uwaatu ishee atis gaafa ankeetiif gaafa sarara ga'e ilaalamaa haa tokkinoo dassaasi jedhe dide silkiin shuba gadi silaafuu arduma kaanii qalamii jijjiirree hin qaqqabne maaf hin qaqqabne ati riyaa kiyyamii moo nama biraatii? Bilisaa didee waan ta'eef jechuudha.
qoqqoofnee eeguu waan qabnuuf isa boruu yaaduu nu wayyu. Jetteere ishiin deemna kottu. Maaliin hojjate? Maaliin kottu kana fidi? Kana badheessa goona seete kottu fidi sitti agarsiisaan. Inni qoy eessaan dhufaa? Kana dhufaa? Eessa taa'aa? Teessoo kanarra taa'uu qaba. Soofa kanarra taa'uu qaba waan ta'eef. Nati itti maatiin beektu natu isaa jedha. Har'a keessa baatee guyyaa kana dura ta'e natu daffisattee lolta. Har'a immoo buna daffisuudha. Ani laata as taa'e inni as taa'eetiin inni akka ittiin itti taasisaa. Gaafa manatti na galche alaalu gaafa sana har'a manatti hin galcheechi. Karoora qabna. I think karoora. Mee kaasi kana kaasi waan ati gootu waan inni bareedan hin jiru. Na gubdeen tabbis na gubdeen sab. Gaafa kan keeksirra ga'e sooretti luka koo na qabi asiin asirra na godhi asiin na qabi waa takka ni kaabbii fuula keeyyuu siin dibu naan jetta taana. Yaada koo selaame fuulduratti tarkaanfachiisuu qabda ati miidhin kuffista. Yaa Rabbi bareedee laata maal naan jedha. Ta'a. Kana wayyamoo akkas wayyaa laata. Qoynan qayyaraa kamiin sakkeetti kana. Bareeda garuutti. Kana mee maal dhabeeti intala kana bareedu yan. Is kan mana uffadhee dhaqa. Kennaa. Deemuu uffanni ani ba'uutti hin jira bakka. Nan dagadhee qofa naan hin jedhin. Bareeddeetta. Laali beekan kun bareedu. Bareedu kan bareedu. Ayya bareedda dhugaa. Atis baay'ee bareeddeetta. Dandee fideessu takka. Fakkeerratti hin sineeqa. Hanga siin jedhamu babbareedu. Naantu malee ta'u. Amma bareeddees. Bareedda. Laali beeknu anis waan hin fakkaatu. Bareedda bakka waan hundaaf. Deemu fidii kootaati. Mana sisirratti. Nage silkii koo nagaachisiiste maal godhuufi? Haa. Oo bilbila kaasee toon jirtu jettee toon wara. Lakki fidii kootaati. Yaa Rabbi ture wantoota jiru bakka waan jiru sirreessi adaraa ammoo adaraa kana hin beektu aduma siin jiru. Anaan mangisti ati hin beektu. Qoyaatiin maal akka itti bakkee wal gaafannutti wal gaafanna. Barri cufadhume yookaan sitti tole barri kana cufi nan deemaan cufi. Kanuma tureeti manni isaanii qoyu. Asumaati. Kana dura asumaan dhufeeti. Jirta? Kamire? Itu badee malee. Jira. Kanatti baduun kun hin ta'a garuu. Koffee dhaqqabal. Jirra. Nagaa. Koffee. Ayi. Kennaa. Kennu. Keessummaa si fidee dhufee har'a laali. Koffee. Naguma oolte keessummaa si qabattee dhufanii laali. Dhufneerra. Baay'ee namatti tola. Kennaa jedhamti. Jira gallata rabbii kan. Maali adiyyuu akkuma nama beekutti akka. Jechuun egaa barbaadaan jiru miti maali?
Untuk tambah, untuk rei. Halo terbang tu ni dom jangan si benar dia dah tak tu itu apa ini pesan. Lemas manta lagi. Lemas mana ada je. Singgah anda sumber batu. Ini dan. Ini apa? Ay, hinatap. Okay, semua mana beda sih. Nanti sebelum dah kalian jadi ini dah. Nanti tidak itu. Bayan tu rei tak nak ada. Ini tu nak tu jalan. Asuma deemtes ta'e. Kan kurang sering ni anak baru makan nawa ya di mana. Kasi Belum balik ni akkamati nagakit ka. tidak situ pada mana nanti kan agak Sirran banne. Hojii ko busy ta'e. Isaafun baate. Busy ta'e xiqqoo beektaa. Nagakit. apa dia Kat. enak Jirta ka. saya tu kemarin pagi dia itu jalan lagi itu yang tu itu orang sama dia terus Ano ko si Yada Garo, ano, yun na sinsordefan. Ano? kadang ada sih berbagai guru itu ada apa kan ya ada apa kan Ay, kana booda jira. Fagaadho ishee. Yeroo baay'ee wal arguu dandeenya. Ishee. ada apa nih Anna, jirta ka? Baay'ee si yaade immoo. Soalnya hati mau kan angkat, nggak ya Hah? itu kan angkat tuh dona ya, malu. Sigatu koo miti bar. Biizii wannan ta'eef maali. Itu kok sih kamu, ini kan itu pas, ini lagu ya, ada jardin, setelah tijaru, tapi kita Siin hojiidhaaf malee kana booda hojiin meera waan ta'eef yeroo barbaadan argachuu dandeessa ishee. Wanta kun jedhame. Amma enggak. Kennu, oh, syaratnya tuh semua berarti nama itu. Jerami ya, habis jadi itu. Laki nak kau, itu nak suami itu tadi mujira. Jarai sirat tadi apa tadi? Itu macam siram tuan ini. Asal ni aku ni mau. Asal kan dia kata. Boleh. Jangan kau suruh bantai itu. Kau harus bukan bantai tu. Sudah tak. Orang Batista. Aku dia semua di sini. Dia merasa kalau semua bola recita. Asa, aja semua program kalian cabut tidak. Orang kau ini tidak balas. Isi nak sama ini tadi sini orang dari itu agak Baay'ee koos. Baay'ee kosti. Tapi tidak mau tahu semua tadi video itu. Mira, gammachuu ta'u anduratti gaaruma hojjetu kan gaafa balleessite anaaf kasiyanidha. Miidha gammachuuti ta'a. Gammachuu ta'a. Dafi mamu. Kare Deemaa xiqqoo na muddamaara. Haruma dhuftee mamu nanti cara buli. Rakkoon qabu. Rakkoon qabu yeroo biraa. Maalli kun? Bishaan deemuu Kenna? Oh. Sorry banyak sih. Sorry Kiko. Barbaachisu. Sorry. Barbaachisu. Ishii homayyuu barbaachisu. Rakkoo qabu. No. Isin barbaachisu. Kottu. Buusi bishaanuma dhugaa. Deemuun barbaachisu. Garuu deebisii bitaa firiijii keessaa dhume beektaa? Maayi rakkoon qabu. Hin barbaachisu durumaayyuu. Qopheessiin jedheenii deemee ture. Ishiin hin qopheessiin mana dannasaa hojjete. Eessa ooltee gaafi? Akkuma hojjechaa jira. Maaree dhugan qopheessuu dhaqqabe. Rakkoon qabu gaadha. Akkoo bishaaniyyuu. Bareedas bishaan waan ta'eef nan dhuga. Adina baratee waan taateef bitaa bareedu dandeessa. Rakkoon qabu. Waan tokko hin cinqamin akka mana kiyyaatti ilaala waan ta'eef
Homayyuu hin barbaachisu. Ashi qas. Nan deema na gaggeessaare. Yeroo biraan deebi'a. Buna gaa. Rakkoon qabu. Yeroo biraa deebi'uu hin danda'a. Nan dhufa sammuu nan deema. Rakkoon qabu. Oi. Aara nan dabar rakkoon qabu ishee dafii gosa. Jirta kaati. Nanti aku. Dirra kana. Baay'ee namatti tolta ammoo dhugaa. Ati illee baay'ee namatti tolta. Dhugaa? Tole haa ta'u. Garuu deemtee dhuftaa yeroo biraa. Rakkoon qabu nan dhufa yeroo baay'ee. Muudii kee namatti tola. Sataa nama jedheetin. Dhugaa? Muudii koo jaalatte jechuudha. Baay'ee namatti tola haa ta'u. Nuun deemtee dhuftanii. Deemu dhufu. Jechuun nan dhufa natti tole. Rakkoon qabu akkuma mana kiyyaatti ilaala waan ta'eef yeroo baay'ee dhufuu hin danda'a. Tole si bakka kootu garuu si hin badin. Baay'ee namatti tola. Hin badu jira. Na. Jira kaafiloo. Walitti faana gaa waliin jiraachaa jirraa. Ni galiin ture yeroo tokko. Ayi bareeda. Deebitee? Ayi rakkoon qabu. Naa rakkoon qabu. Naa isaa ture. Ni baay'ee. Jira kan. Dhugaa dubbachuu taana kan si jaaladha waa baay'ee wajjin dabarsine sooshaal laayifii hawaasummaa kana keessa ta'u waan jiruufis hin beekamu. Gosti waliin bariin dura jedhanii dura barbare hiriyaa kiyyaa waggaa dheeraatti hojii muddannee wajjin barannee har'a immoo namaa tokko keessa kireeffannee wajjin jiraannaa. Bareeda baay'ee bareeda. Finfinnee kana keessa gaa akkuma argitu tokko taatee jiraachuun hin danda'amu. Manni kiraanis dubartii maatiin keenyaan keessan gaafatan har'a mana bara kiraa laafee mana kireessila. Inni isa maayisi inni baay'ee barii baheera manni kiraa mana kiraa isa maadhis baay'ee deemeera yaa baruma isaatti nutis wajjin deemuu qabnaadha malee gaafa waan tokko ol ka'u atis hojii ol kaatee argamuu qabda malee wanti durimmaa amma eessatti argame jeeti. Ayi baay'ee. Iddoo arganne kan tamaatti rafuunis kan taphatan kiyya ramuun walitti daballee irraa kaffalachaa jira. Bareeda bareeda jabaadha. Abdiin qaba bakka guddaa akka geessan jabaadha. Sa'aatiinis deemeera nan deema bakka. Sa'aatiin ganaadha maqaa jedhe kun. Sa'aatiin inni wayii jira. Haadha sanbata miti. Ayi nama na egaa kan deema. Nana asi. Waan namni eegaa jira isaafidha. Na gaggeessiti. Nan dhufa yeroo biraa dhufee baay'ee wajjin turuu dandeenya. Kabachuu dandeenya. Ayi jira ani yeroo hunda dhufu nan dhufa rakkoon qabu. Naa jira. Turi. Akkuma suuraa nama dhaabbattee reena Asaa turre
yeroo biraa sirrii taasisuu dandeenya. Chaashi, hambali. Naa bilbili immoo galgala naa bilbili. Oolchitti mijatu uree waan teekistii illee naa godhe. Telegram. Chaashi. Beeka, ciao. Kenno, Kenno, Kenna. Jangan masak. Kenna. Oleh abangku. Negami lah kanantar. Ayah, cuma. Hari takkan aku dah lata. Sore tin rafi dat te marate takkan tahu. Takkan aku. Kenna. Kenna. Guri ke mantai. Era rafte mo. Malan dan nasa meja yo man sate cukup lo. Mari dah kun. Dansi mari. Dansi me nak timbaran ni. Dansi is Oromo people anje barat dan English pa. Atu mal barat. Kana barat tu. Mari dah kun. Muni mari. Coba jalan kan? Coba nak bayaran coba nara. Coba. Akati sumaire gammadu sun kan guyyaa gammachuu biyya sakkattiin si jedhee too dabarsuun qabu har'uma qofa waan haawwamsite maa har'uma qofa guyyaa takkatti kana waan haawwamsu barbaadu chaanalicha narraa cufu qayyariin jedhe malee dhos hin jenne dudda duuban ani immoo ijuma kiyya kana qaroo kiyya kana lamaanini isuma laaluun barbaadu kana aadaa malee aduu teeriyaa kiyya uffata nama uffachiisee dhufichiisee argite miti inni saaduma kana malee waa bira bareedu zannatee dhufe dhugaa rabbii baay'ee bareedu. Maal jechuu keeti? Qoy isa dhiisisa achumatti dhaal. Maal jechuu keeti? Maal ta'e dhufe? Jechuun waan bareedaa. Koomee. Kottu meena fuuldura taa'e. Waanuma bareedni bareeda. Koomentiidha moo kun mallattoo biraati? Jechuun naaf gammadu kooti. Naaf gammadde? Naaf biraatti maa yaadaa? Sooritti akkasii ta'e nu gaarabi ani fatiriyaa miti qoy jechuun ani bakka baay'een gammade ati arguu keeti baay'ee isa arguudhaaf ariifachaa turte waan ta'eef kana. Ani immoo isatu dannasiin jedhee si biraa beeksise egaa walti singatee deeme san. Laakiin waan akkanaan beeka jetteeti. Beekatteeti hin beekatteeti. Anatu isa beeka moo situ isa beeka? Anatu isa beeka. Ana qoy turi. Anatu isa beeka. Eenyudha fedha? Har'uma argitee har'uma jaalatte. Jaaladhe si hin jenne bara. Hin bareeda jechuun mallattoo maaliiti? Suma gammaduu kooti malee akka akkasii yaadde jedhee yaadu miti. Sooritti demoo oduu jaalata dhugaa si dabalu. Hoo abbaa kun illee namoonni nampar maal yaaddeeti? Maal hasaabdee takkin bareeda?
Ye maal gootaa ta'u asii? Maal gocha dhufte? Maal godhaa jirtu? Kennaa? Idoo maal godhaa jirtu? Maal godhaa jirtudha? Maal godhaa jirtudha amma dubbi? Maal godhaa jirtu? Kottu seenii. Anaan kottu seenii. Kottu seenii. Seminar ije. Maal haasaa jirtu? Maal argaa jirtu? Narraa fagaadhu. Safara kun gahin ija kee arguun barbaadu. Ija kee arguun. Ati sirraa sisin barbaadu. Sisin barbaadu. Malah sitti balleesse. Malah si godhe. Bakka isa jaaladhu dhoo beektu kana kootu maaliif? Manuma hiriyaan kiyyaaf kee. Bro, kam jirta fayya akkami jirra naga Akkam jirra kana jirtaati? waan jennu kun Maali boqolli kee mujijjiirameera. way mucee takka muudine corro bay baak Yoo sila chiki ko beektaa biti ishii bira deeme እና ishee bira deemee mana ayyume yoon jedhu ishii bira hundee'u mana hin jirtu isheen godinyaa ishii takka ammoo jirtu baay'ee bareedde garuu muudi ishii bakka baay'ee tafaxaxxante beektaa natti muddamte ከዛ ውፍቴ ነብረ ተይሴ ምናምን ዋን ብራ በቃ ጀረምት ከስ አገነም ገቹ ዋና ከሲ ከሰ እሰጅሩ እሱን ሞደ ሹምቲ ጎደኛ ኬቲ ጎደኛ ቺክ ኮቴ ከዛ እንብት ሴታሽን ካችን ውረቴት የተወሰነ የተኔ ጥፍቴ ማን ጀነሬ አካሴና ሙጨዮና ረቲ ተከትና መተ ምናምን ገቹፍ ምናምን ጋፋይቶ ካች ኡፍቴን ወርግቴ ባየ ሞሱ ዝምቴ ነመሸክቲ ቱረ ዱረዩይ ባየ መራቴ በቃ አርቴና አባርቴ ደምቴ ማልጀታ ወልደብደኔ ረም ሶንኮ ወልደብኔ ራ ማል ወልደቡ ቆፈሬ ዋን እንታነ ከተገለር ሰነ ወጂኒ ኖ ዋጅጅተኒ ሞ ማልጎተኒ አክሚቲኒ ሰሚቲኒ አኒ ካነን ጀዱ shamarri kunis beektaati kooshii inta muddamu afuura biratti galmee jira afuura keessa galmeetta amma maaltii wayyaadha maallaa wayyaa aqxee walitti himtee natti ture jechuun akka ishiin yannoo jechaa turte ani jechuun bakka ani ishiima barbaada naqee እዛ ጎደኛ እሺ ተካምበለስ አጉቱ jechuun bakka ishiidha kan zimme dheenti nechaa ture malee ani antu kan usitti namteeti jechuun naaf antino no na abartu maafu jechuun abartu qoda baay'ee marachaa arde waan ta'eef
nama rartee bitta. Ani garuu laale salphaadhaan jettu kun waan hundi salphaadha ittiin qixxaatiin ati nan fixa garuu waan amane. Maal? Ani kana siin fida garuu waan amane. Maal? Waan hojjetan ta'in kan malee ani maal dhala rakko. Maal jabina miti waa jettanii sana hojii kana qofaan amaniiti rakkoon qabu waan laale waan tasaan itti seenurra waan dhugaa natti himtee ani immoo akka ta'een sii xumuruu wayya. Waa jettee sana wajjin. Jilba kee waan tokko hin jenne gin maanni jira miti jechuun yaada illee qabaachuu dandeessi isheen garuu daftee dhufte isheen irratti nuti hin jenne dhuguma kee dhugaa. Akkasitti akka salphaatti akkasitti waliin dha'an bara. Annen soba maal jedhee yeroo isin jedhe maal goota na jirta. Siin gammada. Yaa maal Garuu sana garuu isheen yaaduu dandeessi yaadeetti gin jechuun nutti dhufte jira miti talallee. Amma garuu isaa waliin akkam isaan immoo walii galtu. Man tokko jiraatu turanii. Godinyaa ishee baay'ee wal jaalatu beektaa suni mucayyoon daa'ima annaan galle bakka amalli ishee baay'ee bakka jarjaree. Beektaa xiqqoo daa'imman kunis amma keessa galanii waan malleeyyuu. Ijjiira beektaniiti waan baay'ee. Rakkatanii nu rakkisanii. Akka goon amma ati karaa kanaa kunoo haati waldee argitu. Siin xumura karaa kana ani isa kana siin xumura walitti siin fidaganii. Maali rakko waan takka boonaa dhagu maali xiqqamini maa beekta na beekta miti maali. Jechuun otuma si beeku jira laalatti fuula walii beekuun adda gaara. Rakkoon qabu bakka rakkoon bara akkasi jaalladhu sun ani keessi koragasii ba'a. Atum taragaa naa bayi haqituma akkas jedhini ishiinumti adeebitu malee uma fuuyyoo keenya shakkeen foonaadha. Garuu gaafa deebisuu rakkoon hin jiru jedhe foonaadha siin jira. Siin jira hin sobde dhayyuu. Jilba 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 kee digadi naa godhoosi soof. Siin jira. Siin jira. Ati bicha ishiuma baqa saaksii kee cakkatti godhee jechuun waan jiru irratti saaksii qalamii itti babaay'isee hin sirrata. Qalamii tottaatti Xaaxaan qaba. Foonaan hin deemu. Rakkoon qabu. Tole. Rakkoon qabu bakka argee deemee haasofsiiseen wal argina naatti. Hin dhiphatin baay'ee biroo dandeessu firii naa ta'e. Aara deema anci qabu ba anci hin qabeen beeku. Oh sore. Akkamii arma si barbaacha deemu dhufte damma nama. Akkamati nagaa maalitti naguma akkamati nagaa eessatti kaatee namatti tolta baay'ee. Tolta akka suuraa na kaafte hin bareedu. Ani akshinii mee akkuma keessin caalaan fedha garuu nagaa dhakaatu akkam. Jirta beekta baay'ee si yaanname isin hin beektan malee. Dhimma guddaa qabna anaaf situ waan mari'annu dhimmuma hojiitti rakkoon qabu isa kana kataasifnu kan. Har'aatti moo? Naa galee jira waan haasofnu tokkotu jira isa haasofne hojii guddaa waliin hojjenna gara fuulduraatti hojii guddaa jira karaa kanatti hin dhiphatiin hojii ammoo mallee hojii meeqatu alaan duuba naa bilbila keessattuu wantoota yeroo cidhaa maal kana ati kaameramaanii na fakkaatte namoota baay'ee si barbaada. Karaa koo nama baay'eetu jira walitti ansi fida rakkoon hin jiru hin hojjenna waliin. Erga jettee haa ta'u garuu seennetuma dubbannu too haasofne bareeda ta'a. Too haasofne. Ceefa maalitti abbaa dura deemu? Mee akkasitti haarame? Garuu akka inni nattaasetti akkam jeete mucaan baay'ee balleessaa tokkoon kun baay'ee nattaase ani gaafa nattaase akka mataa kootti garaana nyaate beektaa. Nattaasee ture beektaa akka inni nattaasetti nama dhuguma jaalala guddaa siif qabu ture gara manaatti dhufe gaafa san si arguu hin dandeenye ishiitu mana jira akka inni nattaasetti isheen mana jira amma inni dhufutti taa'iiti hin dhufti amma isheen dhuftutti taa'ii eegi jetten ammasitti immoo xiqqoo beekta hin jarjaran maalan siin jedhaa miti kan garaa garaa beeka akkam bultee warra jaraa jedhe akkas na fakkaate hundayyuu. Akkan isa jaalladhu jaalallan isaa qabu osoo beekee akkasuma garagara kana jedheetuma jefaa idduma isaatiin dubara takka shamara takka akka raabanu ni yaadatu.
Inni immoo keessa darbee hiriyaa wajjin guddate haasofsiisee gaafan jalqaba wal barsiisu wal bira teessisee isa mana teessisee hiriyaa koo akka kanatti wajjin guddannee haadha immoo akka wajjin jiraanna mana kiraa keessa waa meeqa baddaa kaasee amma gammoojjitti itti bee inni garuu na duuba deemee maal isin miira isaa kana mooshin ani akkanatti mooshin kan daqiiqa tokkotti fudhate gaafa namni bira hin jirre immoo amma na lafa godhaa jechuudha. Kun maal nama gaafii qaba. Egaa kun rakkoon qabu beektaa waan hundayyuu egaa namni beektaa namni dogoggorre hin jiru hunduun dogoggora akkan dogoggorree taasisuudha beektaa. Kanaafuu ati immoo dogoggora isaa sana erga beektee dogoggora isaa kanaaf dhiifama gochuufiidha wanti sirraa eegamu. Kanaaf wajjin nama nama wal lakkaa'edhan odoo mataan koo fayyaana ta'e lakkaa'esitti mana manni natti amalaajii argaa jiru. Odoo kana beekummoo maa badii galle. Odoo balleesse immoo namootumarra dhufanii isgoo jettanii akka abbaa gadaatti miidha jalatti na kuftan kanatu sinumatu itti gaafatan. Kan ammaaf dhiifama naan godhaabbii jedhee lafaa jedhee dachee jedhee dhiifama naan godhaaf. Garuu abbaa lammaffaa badiisa raawwannaan akkas ija kootiin isin agarre kana beeka. Rakkoon qabu iji kee tuumatiin jedhiin iji kee nu ilaalte iddoo ija keetti rakkoo itti seenina jira nuti hire. Bakka ija kee sana otoo jaallatiin hojii kee nu ilaalte. Kanaafuu wanti goonu amma xumuranne irraa dhuga fideen walitti dhuftanii wal araarsanii sana booda araara gidduutti waan guddaatu argama bu'aa qabeessatu argama. Kana booda kan bara dhufummoo gasin maalan jedhaa. Ani karaa keessanuu kan si garramu jira fitiire waan akka kanaati. Kanaaf isa waameen dhufaa wal argina. Tole dhugaa baay'ee galatoon nagaa naa ta'e. Sinin eeggan turina. Sore dhufe boo dhufe taa'e kottu akkasi maaloo gaafa makka kanatti wal garraanfattanii. Na barbaadde maaf kana guddaa hojii baay'ee baay'ee dhugaa hojii guddaa tokko na birrii baay'ee na kaffalamu hojjeta ture. Atu hojii baay'ee akka sadeen guddinaanii hojjeeni. Nasumaaf natti maal kabajame. Baay'ee kabajame baay'ee nama kabajamaa ta'e ani egaa akka kanatti waamicha koo rakkoon qabu dhuguma hunduu yeroo wajjin deemte ta'e ani baay'ee dhugaa kabajama kana naa kennuu keettu asin nama akkasii taatanii rakkoon qabu ani kanan jedhu nagaadha kaate. Hiriyaa baay'ee jaalattu sana wajjin akkamii wal dhabdeen keessan maal taatanii? Cuma nagaafachuu baatee nagaafachuu jiran akkamitti? Sirna dhukkuma gahaa isaan gara onnee moo? Mokkam? Maal onnee bittaadha qaamni koo muluu nan jiru. Waan isaan dhuunfatan qaama kee muluu isa togganaa jechuudha bar miti akka malee jaalattaa jechuudha. Maarree erga namni akka malee jaallatu maali garuu isa miti. Maali wal dhabdeen keessan xiqqoo isheenis fuulli isaa natti hin tolleeyyuu wal arginee turre. Baay'ee fuula natti guuree ture. Qaamni isaa qaama sirriitti hin jiru. Ani hin barreega garuu xiqqoo ishee walitti buuneerra walitti mufanneedhe maaliif akka walitti mufattannaan galle kanaaf xiqqoo ishee maal seete nagaadha kaati. Maalan nagaa qabadde nagaadhas nagaas. Maal jechuudha? Irra caalaa beektaa anam irra guddeessa wanta si barbaade hojiitu jira. Hojiin dura immoo yoo nageenyi bu'ee nageenya siif isa gidduu walitti fidee nageenya kana gidduutti hojii guddaa hojjenna wal faana. Innis illee beektaa hojii waan qabuuf ana biras jijjiiru beektaa. Anamma bifa akka kanatti na ilaaltu akkas nama akkasiiti. Kanaaf garuu maali rakkoon qabu waan hunda otoo dhiiftee nama kana beektanii kaleessa waa hedduu wajjin dabarsitanii tu dhiifama gooteef. Kana jette waan inni hojjete waan dhiifama hojjechiisu waan dhiifama goosisuutu miti siruma dhaloota ijaamus arguun barbaadu. Maa dhiifamne. Bakka miidhametti miidhaan narra gahu isa anarra miidhu. Kanaafuu miidhamuun barbaada amma miidhame amma gaafa rabbiin inni na uume
jaalala isaa kan jibbatti naa jijjiirutti jibbatti akka naa jijjiiramuun barbaada jaalala isaa kana qaama irraan jiru isaa ofirra godhee lafa kaayee tooni jiraachuu barbaada kubbaa nagee Ati kophaa mamu. Ani immoo kophumaadhi. Ati kophaa taate ani toon argadhee toon walitti dabalamee natti tola. Ati garuu kophaa. Abiddi harka abbaa tokkootiin abidda qabachuun waan akkasitti fakka oduu kan keetiin qabattee ilaaltee waa biraati. Maali ani barre ani mee beektaa naa jedhu kana malee haa ta'uuti rakkoon qabu anis atillee jarjaraa jirta galatoomin siin jedha mee gara kana haa ta'u wanti hundumtuu haafu maali gaafa nu dacheen kun uume yakka meeqa hojjenneet irra deemaa jirame dachee kana inni kunis immoo isa gaaddisa isaa jala deemaa jira kanaaf isa kanaaf fedhiiti ni yeroo takka dhiifama godhiif rakkoon qabu maa himne naman kabajuuyi. Maarree wanti dhiifama caalu maaltu jira dachee akka kanatti isin sore anaan ilaaltu maali isin maali namatti tottoltuma fuulli keessan baay'ee fuula gammachuu isin irraa mul'atame maa inni isin mee yeroo tokko samiti akkas jedhu warri keenya maal silattuu kan hin oolles du'a kan sodaatanis du'aadhu. Amma booda sobdaniitu malee gidduu keessa waan hin jiruuf malee walitti gaggabuuf keessan oolu. Mii yeroo takka ka'i mesumarraa bareeda. Ifa madhii gaafadhuuti hin deemne ka'i maali? Yaa namni balleessaa agas mara qabu ishee akkasitti yaadee miti garuu. Rakkoon qabu dhiifama godhiifi yeroo takka dhiifama godhiifi. Yes. Lakka kanatti walitti hin gaggabdaniiti wal qaanoftu maaliin jedheen asiin taayu maali abbee achiin taayu akkamittiin asin ta'an akkasi amma akka maaltu isinitti dhaga'amaayyuu Saganama keetu natti ga'a. saganama kun gammachuu keessa darbe miti gammachuu keessa darbe sagalee koo isinitti dhaga'ama sittoo sore Xiqqoosumaaf marii baay'ee gammadne. miti sagalee kootti kostaari. Ani gara kun baay'ee gammadne. Nama hidhate aan akkasitti adeemsisu. Kana qabattee kana maaltu si gubee abiddaa kana maaltu si gubee abiddaa kana maaltu si gubee abiddaa argitee maafitti deebiteedha. Isa jalqabaa dhiifamatti godhe borus sooretti isa kana godhe dhiyyoon tokko kana jala jedhu ilaali. Kana booda waan siinaadha moo ilaali. Baga gammaddan. Ati hin gammadne seeraan ol kaatee baay'ee galatoomi. natti toltaniitu anis garuu garaan inuma waan jettiyyuu. Isuma akkuma sitti himne waliin hojii guddaa hojjenna waan ta'eef itti darbina akkas tole.